garuu namni keenya please micoota arraboodan yoo rabbi sodaattan akhlaaqa keenyaa miti haala nu fakkaatu miti nama arrabsuun obboleeyyan ni qabna arra obboleettiin ta'e yoo namni arrabsanii feetani nama tokko hammeessanii arrabsanii firraa mururra sababaa kan keetii namni tokko oobsiteenii namni sun si arrabsee yoo qajeele waliin bareedda kanaaf hangaatu tiyya wallaahi waan feete dalaga irratti dalagaa hunda obboleeyyan kiyya ni jiran as jala mi'aawaa faajii leellisaa faa ijoollee hedduu jira as jala obboleeyyan saahiba kiyya warra wajji nyaannee wajji dhugnee rakkoo bal'oo wajji beeyin bareedduu faajee hedduu jira as jala obboleeyyan kiyya kunu dalagaa takka kireet goradhu dalagaa takka proposala baafadhu kootu wallaahi si gargaar dalagaa teetitti ibsat tarii qaama kan keessatti tarii deem wallaahi dalagaa mataa keetii nuti maali beektaa dalagaa waan tuffannuuf akkanatti namnis waan hunjaa wanni kabajaa nama godhamas tokko guddaan dalagaadha. Kaaffee xiqqishoo takka yoo banattee asitti qursii godhaa asitti buna gurguraa mudhii tan ta'e hidhattee dalagaa kaayoo teetirra fokos gootee ibsattartee bareeddee akkanatti deemte galmee ati hin geenye hin jiru warri arra si arrabsu hundi giiftii siin jaabaru giiftii. Namni miidiyaa irrallee bar ijoolluma teenya tanaa hojii ijoollee keessattuu namni karaa keenyaaf maal giiftii miti bar nu bira giiftiin nuti namaaf kan hinaamu malee giiftii nuufuu wanni dhaa miti akkasumta. Waa illee gaafatuunis gaala namni karaa keenyaa wayuu akkatti gaafatanuu hin beeku namaaf jechuu beena malee. Na ati obboleettii teenya والله قرانا بالله استنقر لا فينا قيت اللي أركيتين جرا الرأس سر رئيس واحد دون برد بيه خانكم وجتين كانت نما قرا لافو نما خبجو نما يدو نما خبجو وأنا سيبيه خوفي يرو يدو رد دبي خانس الدبل وفل نعم والله كنا بونس توابدين كابوغان نا دلقا تكوني جي وني نسر الدبل ديف وانا خباتي كيسي قدون دنيف أنا مريف انت أنا مرين سيفين بتسينجي والله يوم قالت هندفته وين المتاق يتي عادت تجرا سيقاله نما كان دبرتي تك أوفتا كفامي تخبر باكيس maybe mana فاكر ريفك جودن ديسا مقالة جرا جودن ديسا حال جرينيا كان كيتي سدرك أم سيسي وان انتانا خس سيقال جودن ده كونون ديارو نمباس انتالتي دبرتي تك هجي نباس يتيو هجي رد رفته هنا هم تساني لقاكت الراسي فربليين خي دلقا تكسيبنا بكا إذا لقت فيالتي راتي بريتو لي أمانة من دي بوك درسانيت بيجبراتو ديمتي دلقا كوني عندي لكن بيجمتي يخيستي بيجتنتي خيستي ونو واحد دو جر أسي هنگا حرمايت باركيلي ماري نقول جيجا بكسان طرفت وجي ويتا كافيتي كو تك منتو كو كريستي دلقا دمتي وغلت هم دي سان رواني دندو سيفودي سياركا خا وابوتين كبنيات سنجرن ابو ميكوتن كنا هدلت فدا امو اتوني تقولوا قبضوا حالو ما كان كسر فچو قف حالو ما خيت ثانك يو يا اخي حالا خي حالو فنا كان كيتي ينام خبجاتي جنان انغاتو تجرا كونا كجرتنين بيهان ركون سربين احمد محمد دبشان يفقبه ما شاء الله والله في كبا غرغارا ميجوتنا كيسنا بريسا اما خيني نمي دنديسنا بريسا ني غرغارا سبورت كونا الف سابا خينيا نمي تكو بليتين تني تكا يو حالة بريدة رت أخلاق بريدة رت فين ركون واحد دو خسنا منك ثمتا يفيد اللي وتهات خنافو ما شاء الله نجوتنا يدو سبورتو قدان كيسان بريسا في ريكا براغونوني ما لي فرب سنو بلتي تني ما نمني واجان أي أنكم خدا والله أنغاتو إيجي دولار دي بلم هنگاتو والله نو خسان سيابر رسني دولار دي بلما
ورب الكعبة سماتو ركوتن تي ربي سيبي كمالي زمانو أنا ما دبيتا رب ما ندبس خيسان سيابا رساني أكاونتي خان كيغني في أنا ما قمق يانس $1 دبتا كما منمو إفكابيتين جرا ريال دبتا ربا أكاونتي شي نوفير كي جو جرا نمانتن عن $1 دبشاني أو ربي قدو سياخنو أبا محمد ربي هذا مراد خيسيها قد نينغمدي والله نينغمدي جعفر abdii $100 kuma if qabe jista kata kabeta ozombeni hal jiru kuna mabadasi goda nimbex nafgal mi awa $100 erkaf wallahi nanje warran sirritti amanu fi obboleeyya wajji guddanne obboleeyya rakkos beeku waa hunda beeku amma obboleeyyan kiyya keenya kun kanaafu mee akkaawuntii kan keenaa kan nigdi baankii amma siyaana kan yoo soteessu hanga sina ka walirti da tinna tim danga tuti bakka bareedu min sifa daabe bakka bareedu takalla ka geesse nulle maqaanu goote hada fe baka sobleyen ka tsaka maqati goto nimbiya igale imboyn namni obleyen dila kana qabu halu may fi sirrefata ala gawni gargar nama danu nama bakka baratu nama gargar kanafu o makana kaysabe أكاونتي كان كأنك دبانك في دي أمانتنا هسينا كان أكبر تنيف برد إمبوين ريال سعودي 5 دينار قال شاف قالتهم إبليس أخي ربي سيهاته Angatu. oye Imboy malif bojesa? Hai. Hai malif boj. Fidi accounti khanke. Fidi. Dalaga mata khanke di o mana takola le khrefadu dalaga tak buna shais wan gurgurt. Dalaga ante. Dalaga sanunda hatta. Jolle fe masota humta jolle te ni khara ganya hunda kana funyan kabetin mana khanke san dufne si e bisne mana khan kitle si besisne sibira dufne fayyadam. Finfinnee jiraadhu bakka feete jiraadhu dalagaa mataa keetii banattee ibaadaa kan kee godhaa sattarattee naamusa kan kee gattee kabajaan teessa maallaqni ni dhumaa bar maallaqaa miti bar maallaqaa miti haala bareedarra jiraatu maallaqa dhabanii haala bareedarra jiraatuun kabajaa nama gooti dalagaa dhabuun garuu rakkoo hedduu keessa osoo ati hin fadhiin sinak sii miti kanaaf hin boo'initi akkaawuntii kan kennuuf kaaye نقدر بانكي نتيم يا سمرت asuma إيه أسمرت تيم كم شانسين كرجارين لين أما كم شانسي ده برساسين ami mana meseji kaisa lala nyo sigeli druntun fokotu dabide أبشر أكاونتي كانت تيم oye asumarratti lima kuma takka إيه كوي أكبر تلسانس خما تكا shantamii saddeet شنتمي سديتي شنتمي سديت duwwaa duwwaa دوا دوا 77 ترباتم تربة 82 سديتمي لما sadii سدي سديتمي لما سدي إيه هنغاتو محمد مرزاكر سيسينه كما شنسير كي
galutee seenee jira. Bilbila kanarra jira. Okay. Kuma shan si ergeetiin jira. Next ammallee irratti hin pushsi godhan sin gargaaran. Anaaf kophaati anaaf anis baatoo danda'a nu hundaaf garuu waa uumaa xiqqoo takkaa miti. Laayifii tan ta'e jireenya nama tokkoo jijjiiru waan guddaa miti. Haala keessa kana jiru kana keessa nama tokko baasanii recover godhanii ibadaa isaa godhaa maatii isaatiif sanattuu ijoolleen karaa keenyaan maatiif jiratti. Yoo biyyaa baane maatiif jiruun teenya guutuun maatiif. Yoo rakkoo hamtuu seenne immoo maatirraayis fagaannee dhokannee jiran yeroo kanaatti yoo tole namni mataa isaatiif. Kanaafuu hangaatu maqaan wanni ija kunoo akkaawuntii koomantii jala barreessuuf jiranii kuma takka 58 duwwaa duwwaa 7 823 kanaami. Okay. Qabatu jiranii koomantii warri koomantiidha maqaa guutuu nu feesisaa nuti jiru jiranii maqaa qoyinaa si kanna. Oi maqaa qoba kataba akkaawuntii tarma takka kataba dhiisaa guys. Akkaawuntii tarma takka kataba. Akkaawuntii tarma takka katabaaf. Maybe as jala warning gifaan agarsiisa yoo heddummaate. Koomantii bira kuma takka 58 qabattee maamannamo maqaan hangaatu Ahmad Zakir. Hangaatu Ahmad Zakir ja maqaan. Maqaan opinion godhanii akkaawuntii kana yeroo hedduu gisee pin godhan wanni nama godha warri wanniidhaa godhame warri mooditara qabdan hangaatu Ahmad Zakir jaa maqaan nu as jala laaladhaan warri biyyaalaa jirtan akkaawuntiin ishii immoo kuma takka hanguu gastii qottu na bira mana kan kee cufe asiin qottu na bira namni biraatti saaseenu koon na bira kan kee cufe koon mana kan kee na obboleeyyan kiyya nama tokko komachurra obboleettii teenye takka arrabsurra haala kana keessaa baasu nama kana hedduu namni rakkootu waa hedduu nama naqa. Kanaaf wallahi hedduu isin galatoonfatuun fadha asumaanuu namoonni ishii gargaaruu feetammee namoonni ishii sappoorti godhuu feetan. جميع ميا وخي السلام عليكم. وعليكم السلام كم نجا أو ربي هذا مراد خسي هاقو تقول والله نجم ما تشتري بيت. والله دو قلبي نجف ستين جو نوا جفتير يا مالك والباس بيجون تون لا لما هدو قلبي متالفو. أنا كنا كمان إنه مقول لا أنت لا لا تك جزء مقالة جرتو أكاد يرتي جروني سلا فتو بيت أو هدو نمني جريني مخنا مواتو في لا إنه هدو قلبي شاب سينا بيتا. Dhuga so akan wajja jingoon argitee akka kanatti fidheessanii tijee welcome akkamay fidheessanii nama rakkoo isaa hubattee waalaikum salaam akka obboleettitti bira dhaabbachuudha wanni guddaan sanii gartee nama arrabsitee daran keessa fageessuun karaa rabbittillee waan akkasiin fayyadu ni beektaa. Tijee kiyya wallahi ilma namaa kana waan inni keessa jiru hin beektu ni beektaa. Yes. Nuti asii ilaallee agarra malee. Mee nambara gaafadhu ani aappiniin erga beektaa bakka hojiitiin jiraas so aappirraa malee erguun hin ta'u telefoona gaafata aappinii. Anguru wanni khairgi lakkoofsa kan kee. Keessa naa barreessita kaa. Maaliif bochasa? Si darani gara lafa beekte wanni dha. Angatu akkanuma keessa naa barreessita kaa. Wallahi aappidhaa waan ergu jecha telefoona faa gaafata. Lakkoofsa illee ittiin.
Maaliif namni akka keetii kanatti approach nama godhe nama hedduutu beekinoo laayina irra deebi'a namni asirraa wal arrabsu malee. Boo namni barjiru namaa tana Obboleettiin maal haajamtee takka argite Eh, namni dura san laaluu qaban beektaa osoo jaji nama hin goone. yes. Exactly. Ati hedduu galatoomi wallaahi. Wallahi zame. Sibiilleen akka bareedaadha. Jiruutu Inoo akka waa sibiillee hedduu galutti akkasi gorsiteeni Yeah, akka isinis si gammaddutti argite. yeah. So namni akhlaaqa tolee gartee amala bareedaa nama dhiyaachuu qaba. Waalaikum salam. Wa alaikum salam wa barakatuh. Awak dulu kakak sering. Dheeratu naa barreessite. Si barreessite Wallahi akka malee beekaa keessa duraan ilaalaa illee zameen akka malee nama gaaraa laafessa. So waan hedduu bareedaadha. Anilleen 15,000 ergaa fi bilbilallee anillee na gaafata. Bilbila aanaa ergitu. Ammoo nuti waan har'a zamaanoon ishii gorse kanarratti gana arguun feenu rakkoo yoo qabaatte rakkoo ishii akkana godhu yoo qabaatte zamaanotti haa himtu. Straight away waan barbaachisu hunda ni goonaa fi waan rabbiin hin jaalanne takkallee hin dalagin ibaadaa kee godhi maalleeni bareedaa yoo sii seene immoo gara dalagaa seenii waan barbaadde zamaanoon hordofee aanu beeksisu irratti gargaara nuti nama karaa deemaa jiru gargaaraa jirra zamaanoon ni beeka waan ta'eef nuti si gargaarra akka malee. Zammee nuti warri amma erguu barbaannu aappii taaptaap tokko faa fayyadamna. Ani Warra aappii fayyadamu hunda telefoona qabata. hangu follow na deebisi kuma 50 siif erga maqaa keetiif goonna keena berge. Awo umriina dheeratu. Hangaatu keessan barreessi. Arra hangaatu osoo ta'in wallahi ana furte obboleessa kiyya wallahi rabbi si haa It's gammachiisu. okay, Zame, anytime, my brother. Awo namni jiruu haa beeku hawaasummaa haa beeku. Ruutiinaalleen ergiteef amma kuma ergiteef nayiteef Tina welcome. Welcome. Thank you Rutuyyee bere. Hangaatu keessan nu barreessime nambara. Yeah, Anile text me. Yeah, Ana no. villa lambara fi maqaa kee guutuuf accounti text na khatam khasa. Zammee ani aappii amma bakka dalagaatiin jira aappii taaptaap yoo tokko hin ergu deema sun immoo telefoona nama gaafata beekta. Hangaatu bilbila kee Telefoona kee kan ta'e fi hangaatu. Ini lama. barreessuu hin danda'u naa barreessi naa barreessi. Mee naa hime Ergiif kaisaan ergiif namni si cinqaa nambara keessan ergi namni si rakkisa Yeah, khasa. namni barbaadu keessan as gaafatu. Kalau nak goda asin tidak bisa dimbarisa. La maquma isaanii keessa gattu qasmarran isaan Yaa maqaa kiyya irratti tuqituma ani follow si godhee hin jirama. Anillee si godhaa hin ofooloo si godhe. Anile se goreetin jira. So you can just Awo tiyye kiyya habibi awo yaa fannaana kiyya mucaa. it's okay, Zame. Wallahi nu furte wallahi rabbi si afur mucaa rabbi si afur. Mango guys. Gommaan kee nagaa karaan nagaa. Thank Si you, haa Zame. gammachiisu bareedaa kiyya. Mi'aawaa Thank kiyya. you. Mi'aawaa ati gaasilaati. Isigaa wallahi la'azim. Shir zammee. Rabbi aadaa muraada kee si haa guutu. Waa hunda rabbi si haa laaffisu. Nama hundaa waliin waa milkeessu. Maaliif obboleettiin teenya takka sababaa keenyaa bar laayifii tana keessaa seef ta'uu waan guddaa bar. Nama tokko bar gargaartee humattee bar umaatii miti bar. Salaamu alaikum. Uma Alaikum salaam wa rahmatullah. Akkana godha nama amma gargaaruu fedhu ol babaasaatiiti. Akkasiin namni akkasiin jalaa gadaa kun akkasiin bareedaadha. Takka tuqaa namni gargaaruu feetanii. Waan bareedaadha. wallahi garana balleessa. Anarra osoon wallahi Garuu ishiin ammaa qarshii kana ammumaan tana bakka hojii uummatuu qabdi. Maaliif qarshii guyyaa irraa waggaa tuttuqanni badaa beekte? yaa ujiin murteessaadha. Inshallah zammee gizeen biyya dhufe egaa waan takka irratti arguu qabna. Okay inshallah. Moor gargaara gosillee. Yes ni gargaara namni beektaa tattaaffii keellaa laa beektaa. Saa dhugaa. Bar maallaqa qofa osoo hin ta'in ka hojii nama godhu tattaaffii kan keeti. Ati har'a yoo Bizinesuma fedhe haa ta'u waan isii gartee waan hamilee ittiin qabne dalaguunis gaarii miti beektaa. Bizinesa keessaa waan isii gammachiisu gartee waan takka itti banattee. Okay. San irratti immoo gizee waan xiqqoo agarre nuti hamilee horannaa moor sappoortii waan beektaa. Dhuga. Obboleetti teenyaa ijoollee biyyaati. Warri gargaaruu feetan warri akka dhugaa gargaaruu feetan qoftiin nambara takka tuqaddaa ol baati waan gargaaruu feetan gargaaraan.
obboleetti Akkaawuntii teessan. meerra nuti. Namni agartee namni osoo